Nagaa Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'eetu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhaloota miidiyaaf akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti ammallee nagaan inni hundumaa ta'ee isiniif haa baay'eetu. Kabajamtoota daawwattoota koo biyya keessaa fi biyya alaatti argamtanii akkuma kanallee guddaa galatoomaa isiniin jecha har'a yaada tokko qabadhee dhufee jira. Yaadni kunis wanta nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanti tokko gaafa ta'u maaliif jechuu dhiisnee waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu barumsa guddaa akka nuuf ta'u wanti hundumtuu fedha waaqayyoon ala wanti ta'u hin jiru. Bu'aa wanta fidee dhufu malee miidhaa wanti fidee dhufu hin jiru jechuudha. Uumama waaqayyoo keessatti kunis egaa waa'ee biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkuma walii galaatti waa'een namoota dheerinaa gabaabbina isaanii akka addunyaatti illee riikardii qabachaa jiran jiru. Isaan keessaa immoo har'a abbaa manaa gabaabaa fi haadha manaa dheertuu kan taate ijoollee Oromoo sanuu hangafa Oromoo kan ta'an Booranarraa kan argamanii akkuma kanallee riikardiin kun abbaa manaa dheeraa fi haadha manaa dheertuu fi abbaa manaa gabaabaadhaanii kan riikardiin qabamee jiru. Lammii Ingiliis ture amma garuu gara Oromiyaatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti na wajjin yoo turtan yaada kanarratti waan tokko ilaalcha namootaa wantoota adda addaa ilaalla jechuudha. Isa dura garuu maatiin koo 4,000 waan naa gashtanii jirtanii fi guddaa galatoomaa ammas hirmaannaa keessan furtuu dhaloota miidiyaa 4 wajjiniin haa ta'u isiniin jedha. Waaqayyo isinaa eebbisuu dhugaadha irratti hojjedhee otoo hin taane waaqayyo isinaa eebbisuu ilaalcha naaf qabdanii fi namoonni yeroo hundaa na faana dhaabbattan guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Asumaanis egaa gara yaada kootti yeroon darbu jireenya keenya keessatti namoonni wanta tokko yeroo mudatu akka waan rakkoon jirutti kan fudhatan jiru. Keessumattuu beekamaadha namoonni waan tokko yeroo ta'u wanta adda addaa maqaa adda addaa kaa'u. Garuummoo yeroo ammaa kana waaqayyo waan godhu hundumaa fedha isaa fi jaalala isaatiin barbaadeetu waaqayyo ta'uu hubanne waaqayyo irratti gungumuu dhiisnee kennaa nutti kenname tokko boru akka bakka gaariitti argamuu fudhannee galateeffachuu qabna jechuudha waaqayyoon. Tarii maaltu beeka obboleessi kun yeroo akkaataa kanatti jirutti namoonni wantoota baay'ee jedhanii tacha'uu ni danda'u yookaan immoo itti qoosuu danda'u. Har'a garuu inni akka addunyaa kanatti gabaabbinaa fi dheerinaa wantoota jiru gidduutti nama beekamtii argatullee ta'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa kunis uumama waaqayyooti. Ani hunduma caalaa baay'ee kanan ajaa'ibsiifadhee dinqisiifadhu isheedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Waaqayyo ishee eebbisu. Dubartiin beektuudha, ogeettiidha dhugaadha. Sababiin isaas akkaataa kanatti filattee dheerina amma kanaa qabatteetoo jirtu baay'ee bareeddu taateetoo jirtu. Kunis uumama waaqayyooti jettee ulaagaa barbaachisaa ta'ee keessumattuu bara kana dhaloonni filatan osoo hin filatiin iccitiin uumamni waaqayyoo maal akka ta'e isheedhaaf galee akkaataa kanatti filachuu isheetti dhugaa waaqayyooti. Baay'een ishee ajaa'ibsiifadhee dinqisiifadha. Dubartii cimtuu fi jabduudha. Waaqayyo ishee eebbisu. Waaqayyo dhala isaaniillee bareeddota sammuudhaan yaadaan lapheedhaan bareeddota jaboota kan ta'an haa godhuuf hin jedha. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti wanta nutti kenname ofii keenyaa uummanna miti, ofii keenyaatti tolfanna miti. Waaqayyotu tottolchee bareechee wanta idduma iddoo isaatti ga'ee nuuf qabu tokko nuuf kennaa jechuudha. Amma garuu yeroo ammaa kana baay'ee oliin jechuudha. Ani baay'ee kan ajaa'ibu miidiyaa garaagaraa irratti yeroon argu uumama yeroo tokko bareedde jennaan mucaan ija bobaaftee jedha Oromoon. Maaliif dhugaadha teekinooloojiin guddate yeroo jedhamu teekinooloojiin kun iddoottis nama fayyadu qaba caalaatti immoo iddootti nama balleessaa jiru qaba. Amma namoonni baay'ee uumama waaqayyo isaanitti kennee isaan uume kennaa waaqayyo kenneef maal gochaa jiru? Kaan fuunyaan waaqayyo si ga'aa kun ga'ee keetii
ittiin kanatu si madaala kanaan jiraattaa kun simboo kee ta'e itti kenne wantoota garaagaraatiin meeshaa mana yaalaa deemanii ogeessa garaagaraatiin funyaan isaanii kan yeroo waan ta'e godhan hidhii isaanii kan irratti yeroo waan ta'e godhan argina jechuudha. Kana jechuun immoo waaqayyoon gaddisiisuudha. Maaliif waaqayyo hamma nu ga'u nutti kenna malee hamma nu hin geenye nuuf hin kennu jechuudha. Waan nuuf ta'u tokko nuuf kenna. Kanaaf egaa ilaalcha kana keessa dhaloonni bara akkasitti jiru keessatti obboleettiin kun immoo akkaataa kanatti dhugaadha waaqayyo ishee eebbisuu baay'ee hubattuu fi ogeettiidha jechuu jaalladha. Akkuma kanallee maal jechuun barbaada namoonni egaa wanta baraa duukaa bu'anii yerootti waaqayyoon gaddisiisan waaqayyo isa nutti kenne akkaataatti waaqayyoo dubartiidha jedhee dhiira jedhee kaa'ettillee yeroo itti immoo faallaa sanaa deemanii wal balleessaa jiran dhaloonni wantoota garaagaraa wal jalatti arguudhaan babbadantu jira. Kanaaf egaa wanta waaqayyo nuuf kenne tokko ameen jennee itti gammannee fudhachuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Argitanii wanti kamiyyuu wanti ta'u tokko booda waa fidee dhufa malee waaqayyo beekaadha. Beekumsa waaqayyootiin wanti tokko wanti kamiyyuu madaalamuu hin danda'u jechuudha. Madaalames bira ga'amuyyuu hin danda'amu. Beekumsa waaqayyoo biraa eenyumtuu tilmaamee madaalee bira ga'uu hin danda'u. Yeroo tokko ogeessonni barnootaan bakka adda addaa ga'an madaaluu barbaadu hanga isaa jechuudha. Gin hin danda'amu. Kanaaf jireenya keenya keessatti gabaabsees yoo nu kenne dheeressees yoo nu uume fungaas godhee yoo nu uume waaqayyo siif kanatu ta'a jedhee madaaleetu tarii egaa amma fakkeenyaaf namni tokko yoo bareedee uume yoo tarii fungaa ta'e iddoo sanatti hin barbaachisu waan ta'eedhaa fi waaqayyo akkas godhe jennee haa fudhannu. Kanaaf wanti waaqayyo uume uumamni waaqayyo kamiyyuu dogongora hin qabu jechuun jaalladha. Kanaaf egaa obboloonni kun akkaataa kanatti waaqayyoo isaan haa eebbisu. Warroonni immoo waan akkasii kana gadi bu'anii biyyaan maaliin otoo hin madaaliin hojjechaa jiranillee haa eebbifamani. Egaa waaqayyo haa galateeffamu. Uumamni waaqayyo yeroo hundumaa addaadha dhugaa dubbachuuf taanaani. Kanaaf egaa uumama waaqayyo nutti kenne tokko achumatti wanta uumama ta'een babbareechisnee yoo kaawwanne kunoo akkanatti faayaa taanee as baanee mul'anna jechuudha. Kun dhaamsi koo warra isa waaqayyoo itti kennee mana yaalaa deemanii funyaan waan ta'e godhanii ilkaan waan ta'e godhanii hidhii waan ta'e godhan kana isaaniif jechuudha. Kanaaf waan baay'ee namatti toludha. Baay'ee gammadeera. Egaa riikardi qabamee jiru fudhatanii jiru jechuudha. Waaqayyoo ammallee gara ulfinaa isaan haa geessu. Hunduma caalaa isheen baay'ee leensaa maqaan ishee akkuma maqaan ishee leensaa dhugaa waaqayyo ishee haa eebbisu. Hubannaaf ogummaa qabdi. Sababiin isaas akkaataa kanatti haala kana keessatti tarii jechoonni jiraachuu danda'u. Isa kana hin dhaga'u jettee filannoo ishee godhatte har'agaa kunoo akkaataa kanatti argamanii jiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammadeefiira. Isaaniifis gammadeera. Waaqayyoon immoo nan galateeffadha. Waaqayyo yoomiyyuu dogongora hin beeku. Hojiin isaas yaadni waaqayyoos dogongora hin qabu. Kanaaf baay'ee namatti tola. Namoonni yeroo wanti tokko kan kanaan gadillee jireenya keenya keessatti dhufuu danda'a. Gaafa dhufu waaqayyo maaliif akka godhe hin beeknu waan ta'eedhaaf yaada keenya ilaalcha keenya jecha keenya irraallee of qusachuu of eeggachuu qabna. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaani. Innis egaa gabaabbina isaatiin ishiin immoo haadha manaa eertuu jedhamtee nama abbaa manaa gabaabaa faana egaa beekamtii argatanii jiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf taanaani. Kunis uumama waaqayyooti waan ta'eedhaaf kana fakkaata. Kanaaf egaa isinis yaada keessan kaa'aa fi koomentii jalatti isiniin jechuun jaalladha. Wanta waaqayyo isinitti kenne wanta waaqayyo ittiin si uume tokko irratti waaqayyoon galateeffadhaa malee yaada mataa keessanii ogummaa addaatiin waan tokko gochuu hin yaadinaan immoo dhaamsa kooti.
sagantaan koo guyyaarraa kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti lafuma jirtanitti eegumsi Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u jedha. Jaalalaaf kabaja guddaa isiniifin qaba. Waan na hordoftaniif eebbifamaa jiraadha. Akkuma kanammoo sheer godhaa. Yaada keessan hawwii qabdaniif yaada qabdaniif immoo koomentii jala kaa'aa fi namoonni kaanillee as ba'anii akka mul'atan namoonni akkasii wanta adda addaatiin gola keessatti dhorkamanii dhofkamanii yoo jiraatanillee akka dhaloonni as ba'anii mul'atan kennaan isaanii yookaan immoo wanta isaaniif Waaqayyo waan qopheessuun beekamu waan ta'eef dhaloota akkasii yeroo baay'ee gatarii namoonni duubatti hambisuu danda'u. Kanaaf gara mana barumsaallee akka deeman gochuun dirqama nurra jirudha jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa waan hordoftaniif immoo guddaa galatoomaa. Turtii gaarii isinin jaalladha, isinin kabaja. Nagaa Waaqayyoo keessanaaf tura.